akka obbo Baqqalaan dubbatutti obbo Jawaar maaliif hin dubbanne? Jaarsummaa abbaa gadaatiin Baqqalaaf Jawaariin jeeluu fi ibsaatiin wani ta'u hin jiru. Uummata miliyoonaan baasee hin jira. Hin danda'amu osoo jedhu qabatamaan hojii hojjedhee agarsiisee jira. Ani faaruu hin barbaadu. Faarfamee nagayee jira. Qeeqa sodaadhee balaaleffannaa sodaadhee waan uummata kana qilee hamatti galchu hin lallabu'an. Si hoognaatilee nu hooqe jettanii baatamoo dhuguma maaliin baatan? Gaafa biyya kana dhufu OPDOtu erga jedhan. Duula meeqa godhame? Waan tokko tokko mataa otoo kaasuu baanne. Diinoo gaafa Stanford University seenee waan tokko barreessuu eegalu hayyoonni Oromoo 20 wayi ta'an akka Stanford irraa ari'amuuf abbaan isaa nama fixaa jira. Abbaan kiyya bar qaata du'e. Hogganni Oromoo Oromiyaa hin foottosinaa Itoophiyaa hin diigna jedhu hin jiru. Obbo Jawaari uummata Oromoo dhagaa hin jirtu. Jawaar uummata Oromoo dhaga'i ka jetteef nan dhagaya bar. Obbo Jawaar afaan mi'aawaatiin uummata keenya lammaffaa yookaan sadaffaa hin dogoggorsi. Garuu waan si gammachiisu sitti ni mo'an. Maaliif abaawoorratti konfidensi hin qabdu? Waan saba kanaaf biyya kanaaf ta'u jedhu hima. Kun si gammachiisuu dhabuu danda'a. Ani garuu si bashannansiisu as hin jiru. Akka obbo Baqqalaatti maal naasofne jettu. Waanuma tokko haasayaa jirra akkuma adda addaatti dhiyeessaa jirra. Ejjennoo paartii keenyaatti kan calaqqisiisaa jirru. Sagalee maa gallaafatte kan jettaniifi. It's for a cause. Biyyi nuti biraa hidhamneef nuti baane jarana. Takka miti. I'm not going to lie to you. I do not want to add fuel to the fire. Itoophiyaan biraa hidhame ibiddi gamasii bosona irraa itti dhufaa ture. Abii rabbii jedhi ibiddi dhufaa jira waliin irraa haa dhoorginu jennaan didan. Itoophiyaan an itti ba'e immoo ibiddi kallattii hundaan bosona irraa dhufee itti qabatee jira. Yeroo dheeraaf kan hin callisee fi where should we fit in? Rakkoo kana akkam haa goonu? Ulfina sagalee kiyya, ulfina paartii keenya ni beeknanu. Kanaaf maal yoo goone rakkoo uummata keenya ragahaa jiru kana akka dhuunfattis akka paartiittis maal godhuu qaba ka jedhu sirrumatti itti yaadne nu. Anis akka dhuunfatti hoggansa biraa wajjinis mari'anne. Kanaaf ummanni keenya sabaaf sablammoonni sunis rakkoo hamaa itti as keessa jiraniif daran itti hammaataa deemu jira keessaa bahuudhaaf lolli kun dhaabbatuu qaba. Ibiddi kallattii maraan itti qabateera jenneera. Gaafa nu bahu hennu san at least gagama Tigraay dhaamsuu eegalanii turan. Abdii xiqqoo qabaannee turre. Garuu immoo gara kaan immoo belbelchaa deeman. Nuyi kan jenne ibiddi gama maraan waan qabateef gara tokkoon dhaamsitee gama biraa dhiisuu hin dandeessu. Ibidda gama maraa dhaamsii kanarratti shoora keenya taphachuu barbaanna. Saba keenyaafis biyya saniifis kan fayyadu kana jenneet kanaan nu jechuudha. Maaf hidhamtan ka jedhu piroosesa isaa akkaataa itti hidhamne inni ibsee jira. Garuu this is part of a larger question. Waan waggoota lamaan dabre kana taane maaliif taane ka jedhu of gaafachuun barbaachisaadha. Hacaaluun maaliif ajjeefame? Namni keenya maaliif dhume? Dargaggeessi maaliif bosona seene? Lolli Tigraay wajjin maa eegale? Ibiddi biyyattii guutuutti maaliif qabate? Keenya isolate goonee ilaaluu hin dandeenyu. Overall waggaa afran irraa haalli ture osoo wayi waannu baaburri hadiida irraa bahe. Erga baaburri hadiida irraa bahe tokko hin caba, tokko hin du'a. Qabeenyi hin barbadaa. Holistic picture biyya sanii qabaachuu barbaachisa. Rakkoon biyya sanii
hedduu wal xaxaa dhufee jira. Kanaaf hidhamuun keenyas dogongoroota hojjetaman san keessatti laalamuu qaba. Ummata biyyaa osoo dubbisiin maa dhuftan ka jedhu dhugaa gaafii sirriiti. Irra deemnee osoo galateeffannee ni gammanna. Sunni haalli sun hin danda'amne. Garuu ummata keenya beegirra haga cinaaqsanirraa haga kamisetti dhufee nu laalee jira. Ji'a lama guutuu waan qabu qabatee ji'a lamaa as dhufnutti guyyarraa namni keenya dhufee rakkoo isaa nutti himata. Kanuu falmusin falmaa kanu galateeffatuun galateeffataa. Hubannaa saba keenyaa yaaddoo saba keenyaa hamma tokko akkuma isin nutti himtan kan nutti himeera ummanni keenya. Kanaafillee ummata gunkumaarraa cufannee osoo hin ta'in ummata dhaggeeffannee dhufne. Osoo mootummaan ni mari'anne jedhee qophiidha. Qophiis qabnaa qophaa'aas jirra. Mootummaan gara mariitti seenuun dirqama. Ofis baraaruu biyyas baraaruu yoo barbaade dirqama. Ala Itoophiyaan suni biitti suni amma booda waa lama hin dandeessu sirriitti dhima. Sirna abbaa irree gateetti ittiin baadhattu hin qabdu. Lola itti fufsiisuu hin dandeettu. This is almost law of physics amma biisanitti. Economy has collapsed. Economy collapse godhee waan jiruuf godha. Keessa isin kaalaa ganaa waan biraa jettan. Keessa hin dhooya. Maaliifi is a consumer state ta'ee jira. Under Mallas it was at least a developmental state, corrupt developmental state turte. Right now production hin qabdu is a consumer state that's consuming itself. Mootummaan gara mariitti dhufee lola dhaabuu baannaan baasiinsaa dabalaa deema, galiinsaa dhaabbataa deema, dhoowwunsaan oolamu. Gara mariitti seenuun inuma dhidhiitatti malee gara mariitti seenuun dirqama jechuudha. One way or another inuma seenu. Kanaaf qophaa'uu barbaachisa. Ejjannoon nuti qabnu maali? Sirriitti yoo nu dhaggeeffattan. Itti mari'annee itti qopheessinee deemaa jirra bara. The war politics is over, sirriitti dhimma. Politics of war is ending. Politics of peace is coming. Waggoota lamaan sadeen dabre kana keessatti sagaleen Oromoo politics of war keessatti illee absent ture. Politics of peace keessatti illee sagalee Oromoo hambisuudhaaf yaalamaa jira. Kana diidaa jirra jechuudha. We deserve, we demand a seat at the table. Kana gochuudhaaf kan socho'aa jirru. In a nutshell. Gara humnoota hidhatan wajjin protookoolii bataasaa qaba. Akka amma isin yaaddan kanatti sadarkaa lolli biyya sanii gaheetti jaarsummaa abbaa gadaatiin Baqqalaaf Jawaariin Jeeluu fi Ibsaatiin wani ta'u hin jiru. Amma internationalized ta'ee jira conflictiin Itoophiyaa keessaa. Is no longer domestic. Is international. Why? Humnoonni alaas baay'ee keessa seenanii jiranii. Conflict illeen local conflict irraa guddatee full-fledged civil war ta'ee jira. Kanammoo furuudhaaf akkaataa seera qaba. Sirna qaba, principle jira kan ittiin hordofamuu qabu. Third party waliin filatu, venue waliin filatu, steppiidha qaba, truce irraa akkuma amma Tigraayitti argaa jirtan miti. Tigraayitti truce, temporary humanitarian truce, some booda ceasefire, some booda political negotiation jedhamaa deema. Maaltu barbaachisaa? Simultaneous and multi-track process waan jedhamu barbaachisa. Kunis maali? Mootummaan humnoota isaa waliin walolaa jiran kana wajjin adda addatti marii eegala. Akkuma humna TPLF wajjin eegaleen waraana bilisummaa Oromoo wajjinis, warra Gambeellaa wajjinis, warra Beenishaangul wajjinis simultaneous but multi-track. Keessatti immoo kan godhamu nuus kan godhamu hin jiraata jechuudha. Dhumarratti yoo biyyi kun kan milkaa'u taate waggaa tokko lama booda sadii booda traakiin adda addaa kun dhufee walitti dhufa. It has become so complicated. Waan laafaa as ga'uu hin qabnetu yeroo ammatti baay'ee xaxamaadha. Dafanii amma lola kan dhaabuu baannaan immoo bara dhufu kanarra caalaa xaxama. Domestic warri biyya keessaa wal lolus lakkoofsi isaa dabalaa deema. Ispoonsarri alaas dabalaa deema. Bakkuma qabatanii gadhiisanillee rakkisuuf deema beektu. Kanaaf protookoolii hordofantu jira. San irratti hawaasa addunyaatti haasayaa jirranu. Ibidda gama tokkoon dhaamsitee gara biraatiin deema. Oromoo waan taaneef waraana bilisummaa Oromoo buleeyyan keenya waan ta'eef miti. It's a matter of practicality. Tigraayitti lola dhaabanii Oromiyaatti lola deemsisuun hin danda'amu.
in dhaabatu lolli akkasitti bifa saniin. Kanaaf kan push godhaa jirru waggaa 30 isin bulchuu barbaadan gaafii jedhuufi rabbi keessa jiraadha gaafiin. Gaafa qeerroon qabsoo gaafa nu 2020tti sirna san buusuu deemnu karoora baafannu jarri waggaa 50 bulchuuf karoora baafataa turan. Isin foolish biyya sanitti waggaa 30 namni tokkos ta'e paartiin tokko nan bulcheedhe. Karaa amma deemanii jiraannan waggaa 30 wanti bulchanuu hin jiraattu. Sanitti himna. Warra bulchuu miti warri wanti bulchanuu hin jiraattu. Taphni akkasii ta'uu hin danda'u. Nu waan akkasii hin yaannu nu waggaa 30 irratti yoo rabbi nu gargaaree uummata keenya rabbi gargaaree lola nurraa dhaabate waggaa 30tti maal laallamee taanu abaluu waan gorra jiraa miti waggaa 30tti maaliif lolli waggaa lamaa biyyatti waggaa 30 duuba deebisee jira. Waggaa 30 irraatti deebinee bakka san ga'uun keenyayyuu shakkisiisaadha isinitti himaan haala amma jiruun. Kanaaf jarri mootummaas illusionii achi keessaa bahuu qabu. This illusion is a crazy illusion. Haalli qabatamaan biyyi sun keessa jiru waan hawwii akkasiitiif nama fiduu miti. Warra isaan duraatirraa barachuu qaban badii ofiitiin makaraa isaan fidan ofirratti uummata ofii irratti ilaalaa. Keenyas kanarraa of baratanii deebi'uu qabu. Jawaar uummata Oromoo dhagaye ka jetteefi nan dhagaya bar. Sis nan dhagaya kaffallaa keetis jiru nan dhagaya ofiis nan dhagaya. Garuu waan si gammachiisu sitti himuun. Kaati jettus dhagaye ka uummanni biraa jedhus dhagaye waan hin barnootaan qabu waan hin muuxannoon qabu laaleetiin madaalchisee waan saba kanaaf biyya kanaaf ta'u jedhu hima. Kun si gammachiisuu dhabuu danda'a. Ani garuu si bashannansiisu as hin jiru. Ani ilaa dhiisa harka dhiisa uummata miliyoonaan baasee hin jira. Hin danda'amu osoo jedhu qabatamaan hojii hojjedhee agarsiisee hin jira. Ani faaruu hin barbaadu faarfamee nagayee jira. Bakka amma jirutti umriin amma jirutti yoomiin du'aa isaa hin beeku. Sadarkaa amma jirutti qeeqa sodaadhee balaaleffannaa sodaadhee waan uummata kana qilee hamatti galchu hin lallabu'an. Ani waa meeqa keessa dabreera. Waan nan hojjedhe jedhu waan hin baradhe hojitti raawwadhee osoo agartan hojjedhee agarsiiseera. Hojjedhe gaafsanillee osuma akkanatti mormamuu bar hin beeytanii miti. Reefu girmaan jee ture gaafa biyya kana dhufu OPDOtu ergeedhaan. Duula meeqa godhame. Waan tokko madaa otoo olii kaasuu baanne. Diinoo gaafa Stanford University seenee waan tokko barreessuu eegalu hayyoonni Oromoo 20 wayi ta'an akka Stanford irraa ari'amuuf abbaan isaa nama fixaa jira abbaan kiyya bar qaata du'e barreessanii turan bar. I never took it personal and I don't take it personal. Waaqi rabbi hoggaana uumuu saba kanaaf waa buusi jedheeti hamma danda'e buuseera. Gara fuulduraas karaan itti amane warra waliin amannu wajjin hojii qabatamaa saba kanaaf ta'u uummata hin dhaggeeffanna. Uummata irra deemnee hin dhaggeeffanna. Garuu waan popular ta'e qofa. I was a populist. I have done it bar. I know how to do it. Haalli qabatamaan Oromoo fi Itoophiyaan keessa jirtu garuu populizimiin hin hojjetu. Populizimiin Abiyyiin bakka geessi agartanii jirtan. I will tell you. Amma kan barbaachisu nitti himu it requires honest, serious conversation. Serious conversation. San immoo godhaa jirra. Waan akkana televizyinii osoo hin ta'in qubatti hayyoota keenya wajjin manguddoota keenya wajjin biyyattis godhaa jirra ammallee hin goona. Haala qabatamaa jirru keessa jiru laallee biyya ceesisuudhaaf kan itti deemu ta'a jechuudha. Waa'ee walabummaa Oromiyaa irratti yeroo tokko waan hogganni birallee hin jedhin jettu bar. Hogganni Oromoo Oromiyaa hin fottoo siinaa Itoophiyaa hin diigna jedhu hin jiru.
waan saba keenyatti diina guuruu hin dubbatin rabbii jedhaati. Even the farthest left qabsoo Oromoo keessatti ummanni Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffannu aangeessina jedha malee hin diignaa hin fottoksinaa. This is negatives. Nuyi garuu akka kaafaa'utti paartiidha nu. Gaafan aktivistii ture humna gama maraa jiru qabadhee deemu waan hin qabuuf veeg ture ejjennoon kiyya. Garuu hoggaan paartii seenu ejjennoo clear ta'ee paartii qabuttan seene nuyi Itoophiyaa tokko taate ta federaalawaa taate sabni Oromoof saboonni biroo ittiin uf bulchan biyyammoo waliin bulchan jaaruu barbaanna. Ejjennoon keenya veeg ta'uu hin danda'u. Kan hoggaa jennu garuu ummataa murteessinee humnaan irratti feena miti. Yaada faallaa jiru sun bilisummaa qabaachuu qaba, kabajamuu qaba. Ejjennoon nuti Oromoof qabnu kan Tigraay irratti qabnu tokkuma. Biyya Itoophiyaatiif saba sablammoota Itoophiyaatiif wanti gaariin sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e ka sabaaf sablammoonni itti uf bulchan jaaruu jenneeti kan amannu jechuudha. Ka maaliif tuur kana yeroo ammaa gootan rakkannee bara. Yoo achi turre maaliif nurraa turtan maan dhufnee jedhama. Yoo dhufnu immoo maa dhuftanii jedhama. Ilaa isin yaanne isin dubbisuu barbaanne tokkoffaa yaada qabnus dhiyeeffachuu barbaanne kanaaf dhufne. Ka waboo wajjin nuyi waboo gargaaruu hin dandeenyu. Nuti paartii karaa nagayaatiin galmaa'ee seera biyya sanii kabajee hojjetu. San qofa osoo hin ta'in waboo wajjin garaagarummaa tooftaa qabna. Nu qabsoo nagayaatti amanna. Isaan qabsoo nagaa hin hojjenne jedhanii qawwee kaasanii qabsoo hidhannootti jiru. Akkasii miti. Nuyi akka paartiititti tooftaa fudhannee jira. Tooftaan biraa dogongora jennee amannu. Garuu why don't you give us credit? Biyya xiqqooma wayaa nagayaa dubbachuun waboo jettee yaamuu dhiisii cinama goruun nama ficcisiisu keessatti nuyi bar paartiin keenya bar koongirasii taa'eeti ejjennoo tokkoon wanni shanee jedhamu hin jiru waraana bilisummaa Oromoo malee jenne barnu. Where were you? San qofa miti bar. Dargaggoonni kun waraanni kun dhiibameet bahee shiftaa miti. It's not a rebel without cause. It is a rebel with just cause. The government must sit down and negotiate jenne. Finfinnee teenye diaspora teenye mi bar. Finfinnee 4 kilo cinaa teenye dubbanne bar kana. We know what we're doing. Garuu warri waboo deeggarreettan akka ijoollee san hin miinetti of eeggannoo godhaa. Because we know what's going on. Hin qoqqoodinaa ijoollee isinitti himna. Walitti hin naqinaa. Leave them alone. Do I have to say the details? No. Waan hojjetamu ala kanatti eega dhufne waan agarre baay'ee jira. Waan nama qoqqoodu. Waan nama lubbuu fi kennee jiru gartuutti qoqqoodee wal ficcisiisuudhaaf shira mun beeyna bar. Taa keessaa kana nu miti kan ijoollee san miidhaa jiru. Nuyi hamma humna keenyatti hojjechaa jirra. Namni hojjetu waliin lolu kataa'ee odeessuuf nama walitti naqa. Isinitti hima. Kanaaf how about you put your money where your mouth is? Put it there. Action speaks louder than words. Okay? Whatever you do, don't be destructive force. Whatever you do, don't be destructive force. Nuyi karaa itti amannee jira. Yoo dandeessan nu gargaara. Yoo dandeenye karaa hin ta'a jettan san gargaara. Garuu negative energy ila nuyi ummata keenya keessa jirra. Ummata keenyatti gad deebina. Waan hojjannu waan dubbannu hin beeyna. Wanni guddaan diaspora irraa barbaannu maal akka ta'e isinitti himu? It's not your dollar. No. We want the dollar, but it's not the most important. The most important is toxic energy nutti hin ergina.
ummata ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru, beelli rakkisaa jiru, waan uffatu hin qabne, bakka bulu hin qabne summii itti gadi hin facaasinaa. Summii itti hin facaasinaa. Show your love for Oromummaa. Show your love for your brother and sister. Show solidarity. Hin qoqqoodinaa ijoollee isinitti himna. Warri waboo deeggarreettan. Waboo jettee yaamuu dhiisii ciinama goruun nama ficcisiisu keessatti nuyi bar paartiin keenya bar koongirasii taa'eet ejjennoo tokkoon wanni shanee jedhamu hin jiru waraana bilisummaa Oromoo malee jenne barnu. Where were you?